sodaatamu jiru bite rabbiin malee mee isa dhugaa jijjiiramni dura tureef jijjiiramni amma jiru jireenya keerratti wanta ati seensi gochaa jirtu mee maaltu jira mee fiilingiin kee isa dhugaa dubbachuuf baay'ee gammachuu adda tokkummaa kiristaanummaa keessatti gammadeen beeku waldaattan gammadee baa malee manatti galee nan gadda erga gaafa qidhaame shaadaa qabadheeti garuu alhamdulillahi rabbil alamin irriba gaarii rafee bulaa mee wallaahi billaahi tallaahi naqi keessa wallaahi billaahi tallaahi jedhee wallaahi dhugaa rabbi jechuudha irriba nagaan bulaa jira isan galgala rafiin gana motoof hin beekin gaa garuu halkan irriba walakkaa ka'ee cannaqama nan jiiqama nagaan dhaba ergasii nagaan qaba waan hundumaa akkan guuttadheetti lakkaadha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah mee ishi namoonni baay'een si dhiisaniiru dhiironni baay'een si dhiisaniiru namoonni baay'een keessaan si arrabsu viidiyoo sirratti hojjetu maaltu itti dhaga'ama baay'een gammada ምንድነው ዋንተ ኪጂባፍ ሶበቀቡ ከሰቲ ከበጀሜ ዋን ኡጋር ካን ቀበደ ጅበሙ ቆጫላ ዋን ነገመች አላሁ አክበር መረደቢ በከሲም ሶባ ደገፈዳ እንደው አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድን ረሱልላህ አስከሰ ካሰለ addisu bakka sobaatti kamajamu koorraa bakka dhugaatti jibbamu caalaa wanti na boonsu hin jiru deemu. Allahu akbar dhageessanii bakka sobni guutetti kabajamee garaa guuttadhee jiraachuu koorraa bakka dhugaatti jibbamee jiraachuu caalaa. Nuni morabba akkanu hin jedhe warra islaamummaa fudhatan hundumaaf jannatan kennaa. Allahu akbar. Samir mee nashiidaan ibsimee bakka ati haasaan hin dandeessu. Askaa dudduuba kaas. Nashiidaan ibsimee. Ni waamna hundumaa cufaa ilmaan namaa daran ni baay'annaa ardii kanaa. Kaayyoon keenya beekaa nama baraaruudhaa. Abjuun keenya tuqaan ni yaamna hundumaa cufaa ilmaan namaa daran ni baay'annaa gunnee dachee kanaa. Kaayyoon keenya tuqaa haqa gadhaabuudhaa abjuun keenya tuqaa nama baraaruudhaa. Allahu akbar. Gaaf tokko Yesuus harkaa dubbii wal'ee maal jedhee mana abbaa koo keessa iddoo bal'aatu jira jira jedheetu deebi'ee moo dubbiin harkaa baateetu nan dhaqaa jedhe dhaqeen iddoo isinii qopheessaa deebi'ee moo isin fudhaa jira jedhee ka'e jira jedhee ka'e dhaqee moo nan qopheessa jechuun isaa kummee siyaasa jala an ta'uu harkaa ba'ee laata harka Yaasin abbaa fayya Yaasin abbaa fayya salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر تكبير. الله أكبر. أبدي نقطة دم تاري نقطة دم تابدي. يا الله. نمشو. ياسين أبا فيا. Oye, andi suko. Subartoota gatee deeme. Maat. Abdii dhiisiiti Yesuus subartoota gatee deeme. Allahu akbar. Hallelujah. Amen. Achumatti hafe haa. Yoona deemuu baadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu jedheera. Amen. Inni eenyudhaan inni isaanii dubbatu sun. Abdiidha inni abdiidha yoo ati deemuu baatte addisuun nuuf dubbatu gara keennan dhufu ati deemi. Yaasin abbaa fayyaa. Ooyyee. Yesuus hafuura isaa sinii dhiisee deeme abdiin immoo addisuu sinii dhiisee deeme. Takkaana kun Allahu akbar jedhee booyyollee jaalalaa wallahi maasha Allah. Namichi ibiddatu fa malee wallahi ibiddatu fa wallahi wannuma haasofnu wallaalee hancuufni afaan nu guute cal'ifne wallahi. Barnumaan kaabadde ani bar deengadde inni dhufnaan ani bakka nu dhumatte jedhe bakka alhamdulillah waa takka wanni karaa jiru homuun jiru jedhe abdii wal gargaaranii gufuu kararraa ni kaasanii jedhe bar mee takbir
Allahu akbar. Akkana Yesuus warra tajaajiltootaaf raajotaatiin Ayyee. maqaa kootti baaftanii waan garaa garaa yoo hojjettan seexanoo baaftanii gaafa abbaa koo bira dhuftanii asin hin beekoo jedhe akka harreen asaa ergate Yaa Allah, amma wallahi garaa nu dhukkubsee bar. Masha Allah. Mee itti naaf dabali addisuu koo itti naa dabali takka. Ogummaa akkasii dha baay'ee. Amma mucaa akkam jiran. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irraa. akkana Yesuus Eeshi. yaa abbaa waan naan jettan duwwaa mootummaa abbaa kootti hin galtanii jedhe kana jechuun ani waaqa miti jechuudha keessi dubbisaa. Maal kana qofaa miti? Wallahu akbar. Kottati kana qofaa miti. Akkadhe inni waaqa jedhu miti inni garuu akka jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti yoo anatti amantanii jedhe waan hojjedhu hundumaa hojjechuu dandeessu. Ani gara abbaa koo waan deemu fedhe ana caalaa yoo hojjechuu dandeessu akkamitti namni waaqa caalaa hojjetan jedhama. Akkas jechuunsaa ani nama noormaalii akka keessaniiti malee waaqa miti ani ergamaadha. Allahu akbar. Jechuusaati. Allahu akbar. Wallahi aboo namatti toltani. Abdii ma wal biraa deemtan akkana nu bashannansiiftanii aboo. Ya Allah. Wallahi. Ya salaam. Akkas jedhu. Waaqayyo isa tokkichadha. Isa dhugaa jedha. Yesuus isedha. Ergi isa jireenya gara garaati jedha. Waaqayyo isa tokkicha jedha. Yesuus ergamaa Rabbii jedha. Allahu akbar. Gaaf tokko warra penteetiin akkene hin jettu yaasin harbuu tokko gamatti dhaqee ilaalee gaafa bira ga'ee jedhu ija qabdise harbuu sanaanii harbuun sun ija hin qabdu utuu waaqa ta'ee fagootti akka isheen harbuun sun ija hin qabne hin beeku ture waan nama ta'eef shawwadame. Maaf jooree dhugaayyuunni maaf dhaqeenni maal ta'e. Allahu akbar. Maaf dhaqeettanii yaaddanii jedhe hojjechiisaa sammuu keessan kana. Ilmaan namaa sammuu keessan kana. Akki jedhe abdii. Abdii ko. Maatiyoos 24:36 irratti. Allahu akbar. Guyyaa qiyaamaa nutti himi jennaan. Hin beekne. Isa anaa fi maleekonni samii keessa jiranillee homtinuu hin beeku abbaa koo duwwaa malee jedhe. Waaqayyo waan guyyaa boruu wallaalu waaqani jennaani. Hin beekne. Allahu akbar. Hin beekne wallahi. Hin beeku jedhe. Hin beeku jedhe.